bara meeqa beektaa bara 2002 lakkoofsa Itoophiyaati yaa biraadha. Sana booddee bakkan seenu dhabee mishiinarii dongoroodha kan seeni. Achiin booddee achitti iyyuu hanga dhuma kan rimartuu wajjin beekii deemuu kootiin baay'ee jibbamaa guddaarran ture. Sana booddee quumisa nyaa beektaa rakkoo gurguddaadha. Arras maa irra jirra. Erga sirni kun kan jedhee ulaata obboleessi koo tokko waa jedheera. Utubdanii isintu qabee kan jedhe tokko jira. Utubnee nuti hin qabne. Nuti rakkoon saba kanaa haa furamuu arras kan hin barreessu. Haala keenya laaltee akka waan nu caaltee dukkanaan dahatte hangumaa tarra nu miitee sii deebifnaa nuufis guyyaan gaafa bariite gaafa jennu bara wayyaanessan. Garuu Oromoon arra dukkana keessa jiru kun Oromoon arra horiinsa jalaa oofamaa jiru kun oduu elaa kun olaal horiin keessa kana walitti naquu miti ammallee sorry to say walitti naquu fakkaata. Garuu horiin abbaa kooti abbaa kochuun qabrii keessaa baasuun miti ani abbaan koo dhukkubsattee du'e sobee waan biraa jechuun barbaadu. Garuu yaa obboleessa koo yaa gammeetiyya. Waan tokkoon siin jedha. Arra ijoolleen Oromoo daangaa irra jiran kun wabii hin qaban. Wabii takka illee hin qaban yaa Oromoo. Quba qabaadha. Ilaal ani daangaa Oromiyaa hunda deemee argeen jira yaa Oromoo dhaggeeffadha. Amman fixutti garuu obsa qabaadha. Obsa qabaachuun amala nama qabsoo beekuti. Obsa qabaachuun. Daangaa Oromiyaa hunda kana gaafa deemtu waa agarta. Affaar gaafa deemtu daangaa irra waan ta'eef qonnaan bulaan kilaashii daa'imni mee bani jedheen ture gaaf tokko. Bani meenna kilaashiin afaan ga'ee jira. Daa'ima waggaa 8-9ti. Wabii qabdi jechuudha. Walloo dheengada deeme kamisee. Achitti iyyuu isaan iyyuu uummanni sun haa qabaatan malee mootummaan isaaniif warra uummata meeshaa hidhate kanaaf irratti marsiisaa jira jechuudha. Tell you the fact from the bottom of my heart. Bira ga'een arge waan ta'eef mootummaa kan mootummaa naannoo sanii mootummaa naannoo Amaaraa jechuudha. Dhaggeeffadha. Naannoo Oromiyaa gaafa dhuftu Oromoon kun nagaa jedha bakka. Uy sa'a koo elmadhaa harree koo fe'adhaa. Sangaa kootiin qotaa nan ajjeesna. Nagaa barbaada. Nagaan sun garuu akkamittiin mirkanaa kan jedhu nagaadhaan kan dhufe nagaadhaan deebista. Nagaa kan hin barbaanne uummata Oromoo kana qofa irraa na eega. Uummata Oromoo kana Oromoo afaan Oromoo haasa'u. Harmeen koo harmeessaa, harmeensaa harmee koo, abbaan koo abbaasaa, abbaansaa abbaa koo waltaanee kana jennu kun yoo ta'e kanaachi immoo warri naggaadonni siyaasaa isaan sana isaan yoo barbaadan buzee ajjeesu malee waan na godhan hin qaban. Buzee ajjeesuun immoo Oromoo ajjeesuu miti, Oromiyaa ajjeesuu miti. Don't give a shit. Isa kana iyyaadinaas iyyaadamus. Garuu Oromoon tokko yoo ta'e walta'ee gaafa diinni xiichee dhufe xiichee warra yoo gore yoo warra dhaabbatee diina isaa lafa naqe sana booddee kabaja Oromummaaf Oromiyaa kanaaf hanga jireenya kootii miidhame hanga jireenya kootii ammas miidhama keessan jiraati ammayyuu mana kiraa keessaan baaneeti deebi'ee wanti addaan jiruuti Oromoo roorroon ilaal warra sirna kana keessa jiru amma qaamni as keessa jiru eenyu akka ta'e hin beektan. Ani garuu beeka. Nan beeka kan jedhu akka namoota garaagaraa ta'an nan beeka jechuuti. Eenyutu eenyu akka ta'e hin beeku. Jechuun abaluu jedhee abaluu jedhee miti. Garuu waan Oromiyaaf waan Oromoo kana irratti wabiin Oromoo eenyu akka ta'e garuu hin beeku. Daangaadhaan garuu ammayyuu duulli cimaan nutti banamuu deemaa jira. Torbee lakkaataa kaleessa dheengadda giddaa ayyaanaa amruu jaarteetii achii booddee dhufanii sa'a uffataniiru sana booddee gurguratanii galan
sana booddee dheengaddamoo wallootii jiillee irraatii akkasii sana booddee immoo achiin karaa Affaar immoo inni dhufu ammas hin dhageessanii sana booddee hundumtuu qos nu godha. Nuti garuu tokkummaan qabnu dhibba karaa dhibbaan kaattu. Dhibba karaa tokkoon kaattu tun taane dhibba karaa dhibbaan kaattu waan taaneef jecha. Mee al tokko Oromoo waan gootan keessaati maqaa abaa'oo jedhuun Oromoo miidhuu dhiisa. Maqaa waboo jedhu maqaa shanee jettaniis itti moggaasuus dhiisa. Mee al tokko keessaa ba'a. Irraanfadha. Warri asii as deebitanis ijoollee hedduu nan beeka. Garuu haa ta'uuti boqonnaa fudhachuunis gaariidha. Jechuun ani kan hin jedhu alatti oofuu koo miti. Gad oofuu koo miti. Kan hin barbaadu yaa jaallawwan ko yaa Oromoo ko kan hin barbaadu maalla? Daangaan Oromoodha wabii hin qabu. Daangaan Oromoo kallattii kamiin iyyuu nurratti oofamaa jiru kun cabsaniituma kana booddee hunduu harka keessaa fudhatee akkuma bara wayyaanee sassaabbatee yoo ba'e har'a Oromoon wabiinsaa maal akka ta'e hin beeknu. Isin walii galaa gammeeko naa jiraadhu ulfaadhu kabajamii wanta naasa'u hin beeku ani imooshiniin ta'a yaa obboleessa koo dhiifama guddaa yoon balleesse illee naa dhiisaa. Rakkoon qabu busee rakkoon qabu. Kan balleessetti na of galchaa imooshiniin ta'a wantan keessa ba'e dhufeef. Yeroo adda finnu kottu borsheersii godhaa rakkoon qabu gara dhumaa dhufte beektee. Naa dhaloota jiilee maal jettare? Gaggabaabsi warra buusu bakka saatiinis deemeera. Ijoollee illee ciisne. Ayyee galatuma egaa ajandaan wal keessa ni jala makamaa ture komeedii buzee akkam jirta nagumaay baga nagaan dhuftee jedheera. Wal keessa ni lallaaqame. Namni biraan ni dabree boos ajandaa irratti yoo beektaa amma bara nuyi amma boosiin faana duraan haasaadhuma turre nuyi ajandaa qabna turre ajandaa sanarraa garuma jibbiinsuma wabootti sababa fiiganiif qofaan hin callisu. Nagalchanii fanaasee dhaloota jiillee waan biraan haasofne san balleesse dhiifama jedheera. Dhiifama gaalaman deebi'anii gaafatanii. Busee abshir siin jechuu koo miti an. Miti busee. Siin miti abshir dee. An bara akkam jirta baga nagaan dhufteen siin jedhe malee siitiin miti garuu boos faana dura haasaa turre waan nuti irraa haasaa turree fi waan isaa fi hiriyaan isaa tokko haasaantu waan nuyi haasofne. Yoo waan dubbachuu barbaadu qabaatte dubbachuu dandeessa boos isaaf dabaree kennaati sana wajjin dubbadha. Nuyi waa'ee mirga dhala namaatti irraa haasaa jirra malee inni isaan garuu siyaasa isaanii gurgurachuu barbaadu yookaan waa'ee abaaboo woboo jibbiinsa isaaf qaban waan opiidiyoon gorsite kana dhayyii daddabarfachuu barbaadu nuyi sanarra hin jirru amma nuti. Abaaboo wobootti illee koottaa makamaa dirqamaan galaa maal jechuutti hin jirru. Abaaboo woboo kan galu nama eenyummaa isaa beeku sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa akkasumas Oromiyummaa nama beeku qofadha. Sanaan ala kadhaadhaan miti kan qabsuun qabsaa'amu ejjennoodhaan jala muurannoodhaan eenyummaa ofii beekuudhaan sammuu bilisaatiin malee ofumaatii Oromootu biyya bulchaa jira koottaa lolaa wayyaaniin nutti deebitee faannoon nutti galtee maaliin nutti lixxee har'a yaazeewwan deebi'aa jira maal jechuudhaan miti jechuudha. Qabsoon abaaboo woboo gaggeessu qabsoo ofitti hirkannooti. Kana sababa ta'ee fi nuyi sanarra hin jirru garuu waan sanarra haasaa jirrutti fakkaateetu ganaa wanta biraa haasaa ture. Okay, yaada ajandaa keenya irraati nuyi wanti haasawutti jirru akkuma gootota Abiyyiitu ajjeese jedhe waa'ee falmii mirga dhala namaa icciitii opiidiyoon waraana raayyaa ittisa biyyaatiif himattee mootummoota gamtooman garaagaraa akkasumas IMF garaagaraa irraa maallaqa liqeeffatteetu jira. Maallaqa liqeeffatte sana mindaan waraana mootummaa ammam akka kaffalamu akka qabu murtaa'ee jala taa'ee jira. Nama iccitii sana baase immoo kun amma mana hidhaa galchanii jiru. Beekamu hin jiraataaf hin jiraatu isaayyuu iddoo tokko yaaddoo guddaadha. Mindaan isaanii 45,000 haga 47,000 kaffalamuu qaba jedha. Sanarratti immoo mallatteessanii harkaa fuudhanii jiru. Haa ta'uti garuu waraanni ittisa biyyaa tokko gaafa waraana deemu dhaqee ajjeefamu. Erga kan ajjeefame lubbuun isaa dhabamte yoo ta'u jirtu maatii waraana sanaa ilma keetu meeshaa waraana mootummaa fudhatee diinatti galee kanaafuu fidi jechuudhaan
maallaqa humnaa olii tasuma fiilmiidhaan herreegumaan illee ida'anii waanta fidanii hin beekne 600,000 500,000 fidi jechuudhaan maatii waraana kanaa dararuutu jira. Kun dhugaa lafarra jirtudha. Lakki maatii waraanaa kan ajjeefame yookaan immoo maatii waraanaa kan dararame hin jiru jedhama taanaan boos kunaas jirta nuuf himuu dandeessa. Kun dhugaa jirudha. Kana jechuun abaaboo wabootti makamii waa'ee abaaboo waboo himachuu miti kun. Nuyi dhaaba kamiyyuu bakka bu'ee miti kan inni haasa'utti jiru yookaan dubbii himaa dhaaba kamiyyuu miti. Garuu deeggaraa marfataa abaaboo wabooti. Haa ta'u malee dhugaa sabaa immoo gaafa dubbannu isinillee waan ilaallatu waan mirga keessan ilaallatu garuu otoo isin hin beekin shirri isin irratti dalagamaa jiru maal akka ta'e isiniif ibsuuf jecha dhufuun keenyaaf haala kan akkasittiin dhiyeessuun keenya isin biratti fudhatama dhabuu fi arrabsamuu salphifamuu fi gara biraatti geeffamuun sun ilaalcha madaalummaa namummaa maal akka ta'e akka nutti argisiisudha. Sanarraatii waa yaada kennattu yoo qabaatte lakki sirriidha. Mootummaan Itoophiyaa ji'atti birrii 45,000 nuuf kaffalaa jira. Otoo waraana hin galmaa'iin 40,000 herreegame mindaan ji'a 6 dursee kaffalamaafii jira maatii keenyaa fi waraanni tokko immoo yoo bakka waraanaa deemee ajjeefame mindaan isaa ji'a 6 herreegame kan waggaa 6 maatii isaaf beenyaan kaffalamuu qaba kan jedhu kun fa'a. Lakki eeyyan sirriidha. Hojiidhumarra nuuf oolaa jira yoo jette ta'e dubbachuu ni dandeessa kanarra dhaabbatte. Sanaan ala waa'ee birrii dhiisi birriin dhuma maal akkas taanaan birriin dhuma taanaan kana eenyutu wallaale birrii waraana Tigraay irratti OPDO'n oolchite biiliyoona 38 beeki. Jijjiirama impaayera sana keessatti argisiisuu dandeessu dachaa 3 asii gadi akka kaarootii awwaalte garuu wanta dachaa 3 guddachuu dandeessu ture. Kun sobadhaa waan lafarratti argaa jirtanidha jechuudha. Ijoollee Oromoo gara 200,000 ol ta'antu achitti dhume. Garuu maatii ijoollee Oromoo sana immoo deebi'anii inuma isin booji'amtoota sababa taatanii meeshaa mootummaa fuutanii dhaqxan jechuudhaan warri lubbuudhaan hafee deebi'e boolla qotanii ofuma isaaniitii mataarraa kan facaasantu jira. Kun hiccitii waan jedhamu tokko miti wanta lafa jirudha jechuudha. Har'a nama isaan keessaa qabnu nutti hime sana fuudhanii hidhuun isaanii tarii boroo ajjeesuu danda'u ni beekama. Haa ta'uti garuu dhugaa afaan qabanis funyaaniin dubbatti wanti jiru ifaan ifatti himamaa jira waan ifa galaadha. Lakki sobadhaa jetta taanaan kanarraa dubbachuu dandeessa boos dhaansii qabadhe maayikii. Galatoomii dhaloota jiillee galatoomii jecha nama gizeen dura seenu sanii waraana sin seedhu garabbii. Kanaafiyyuu waa'ee maallaqaa irra deddeebitee waa'ee kan amma irraan beeku dhugaa rabbii waan atamee dhaartu kan irraan beeku dhageenyis amma dhaga'e. Haa ta'u maallaqnis akkasuma ta'eetiin beeku waa'ee maallaqaa nama irraan beeku. Haa ta'u walumaa gala waa'ee biyyaatti wanni haasaa jirru waa'ee Oromoo kana waa'ee harmeen Oromoo bu'aa jirtu kana irraa haasoftan natti fakkaate. Asumaan dhimma biyyaati. Kanaafiyyuu sababuma kana waa'ee biyyaa kana irratti maaliif haasofne waa'ee maallaqaa irra deddeebitee haasofnaan aareetuma dubbanne malee waan biraati miti. Innaa akkasii asumaan dhiifama naa godhaa buzee isa jedhamu kana baay'een jaaladha dhugaa rabbii jabaa fi abba jabeeffatedhani asumaan isaas nagaa baga nagaa taatee jedhaanii galatooma isiniin jedha. Kabajame boos hundi keessan wanaaf beektaa baay'ee tokko kan yaadus gaa ankoo hin beekamu boosatillee galatoomi gammee kunis galatoomuu qabaa dhaloota jiillee ulfaadhu. Abbaan eenyuti isaan qoyal tokko abbaa eenyuti laata abbaa magaan iyyee ulfaadhu. Buzee si jaalanna ulfaadha baasawee hundi keessan iyyuu qabeetu nuti afaan Oromoo kana wallaalle aantee deebinee aanteen jedhaga amma aanteen kun akka bakka jiraatte baay'ee si jaalanna saahiba keetis hunda keessan ulfaadha saahibatti hin bu'iniiti saahiba dhiisiiti. Umrii dheeraa dhugaa dubbachuudhaaf wanti cimaan jiru ilaal yaa obboleessa koo yaa boostiyya waan tokkon dubbadha ammallee irra deebi'ee wabii qabaachuu qabna nuti wabii qabaachuu qabna. Wabiin nuti qabnu nama utuu hin taane meeshaadha. Meeshaa kana kan baatu immoo ilmoo namaati. Kana booddee tariitii yoo Oromoon baay'ate baay'ee tokko wanti ta'uu danda'u shook ta'uu jarri keenya
warri gaaf tokko guraagee dukaan ture abbaan koo du'eeti nan fixa abbaan koo du'eeti lubbuusaa rabbii gaa araaramaa godhuufi gaddan taa'aa jira mucaa tokko jira saba kaanii maqaa sabaa kaasuun gaarii miti dhaggeeffadha amma waan dubbadhaati sana booddee maal jedhe beektaa amma gaa oromoon kun jedhe gaa hin dubbata afaanuma amaariffa kana wanti jedha shufeera keenya ture anaaf takkee achii booddee jedhe ammatu jedhe gaa achiin booddee achiin guraageen kaateedhe asiin gumus kaateedhe asiin Jibuutiidhaan wanti biraan ka'e jedhe gaa gara kaabaa kanaanis jedhe gaa maal ta'a amma oromoon kun hin bada akka jechuuti yaadni isaa. Garuu ani dhiifama naa godhaadha. Wanti ijoollummaadha si keessatti biqile si keessaa hin bahu. Ani ijoollummaa koo bara 1979 dhaladhee 89 faa nama guddaan ture jechuudha. Jechuun nama deemuu danda'u. Garuu wanta beeku ilma sabaaf rakkatu. Intala sabaaf duutu haati koo obboleettii koo tokko jirti hangafa koo jirti ajjeesuudhaafituu isheetti marsu isheen waboodha sana booddee manni keenya baargamoodhaan irraan gadee tokko jira gaara wayiti sana booddee akkasiin ishee dhabamsiisanii sana booddee obboleettiin koo jirti haati koo gaddarra jirti haati koo gaddarra jirti intalli koo duutee jettee haasaa jirti ani immoo ilaal gaa'ela koo dhiiseen isan qubeelaa kaadhu dhiisetan oromiyaaf oromoo kanatu rakkoorra jira jettee bara wayyaanee sanaa beette sana booddee ba'ee ati garuu ishee duute haati koo hin duute naan hin jenne yookaan jirti naan hin jenne yoomiyyuu keessa kootiin ba'u akka bofaatti nama 7 galaafattee wayyaanee jechuudha. Sana booddee gaararraati dhahamtee akka bofaatti xaqalalamtee laga buute malmalattee jechuudha. Bishaan jennaan harmeewwan keenya bishaan waraabbachaa turanii fuula ishee wallaalan jechuudha. Sana booddee ishee wallaalan deebi'anii look you have to understand arra amma maaltu jira dhaloonni arra jirtan kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e guddanne xiqqaanne waan keessa dabarre ni beekna. Kanaafuu rakkoo harmee keenyaa sanarratti haa dubbannu mee abbaan keenya sa'a dallaa 10 haa qabaatu maaloo haa duroomanii aannan haa qabaatanii maaloo yaa obboleewwan akraa maaloo yaa uummata koo kana booddee isaanirraati waa tiksu gaachana jechuun maachuudha. Gaachanni waa deebisa. Eeboon gaafas dhufu irraa qolata. Afaan Oromootiin walitti waan deddeebisnaati mee al takka mee maaloo adaraa abbaa keessan kana laayivii irratti mee kottaa akkas goonaa jennuuti. Akkas goona sana booddee murtiin jirtu furmaanni uummata Oromoo kana sida simiti lakki ana lakki sida lakki ana achiin booddee warri gurguratu nu gurguratee akkuma garbaatti akka daldala garbaatti an uummata an artistii ta'ee waa'ee manan jiraadhu sin dubbadhu akkannatu ammoo garuu haa ta'uuti kottaa dhaloota jiillee rakkoon dhaloota keenyaa kun rakkoo hamaadha. Ammas waan biraa deemaa jiraati. Ammas waraanaa wajjin wanti walitti dhufu hin jiruuti. Wanti walitti dhufu hin jiru. Ilaal Tigree kana achumatti ishee afaan naa qaba. Afaan ishee afaan afamuusiidhaan naa qaba. Warra daangaa irra jirtu achumatti naa qaba. Kalaas achirratti amma galatoomi yaada kee sirriitti si hordofee jalqaballee du'aa softu ammas atillee akkaan hubadhutti saayikoolojikaalii tooppikii nu qabnu irraayyuu hin baane jedhee fudhaan akkasi hubadhetti
wanti ati pointii lafa keettee haasawaa jirtu waraanni kallattii biraatiinuu marsee nutti dhufu jira. Biyyattiin tun gara badutti jirtiidhaan yaada kee walitti cuunfee akkas ilaala. Gaariidha. Garuu nuti kan irraa haasawaa jirru yaaduma ati jette kanaan wal qabsiisee waa'ee mirga dhala namaati irraa haasawaa irra. Inni sun naannee yaada tamma cuunfitee lafa keettee walitti dhufa. Waraanumti biyyattiin sun qabdu Itoophiyaan qabdu suni waraana amma kallattii garaagaraatiin marsee dhufaa jiru kanaaf adda dureedhaan qophaa'ee ofirraa maqsuu qabu ummata dursee waraana sanii ummanni waraana san duukaa dhaabbata. Waraanumti kun ani fakkeenya lama sii kaawa. Ji'a sadi dura I think gara lixa Oromiyaa irratti waraanumti makalaakaa kun kophaa isaatitti viidiyoo banee waraabee haala jiruuf jireenya isaa taa'ee booyaa ture. Nan dhageeffadhe akka gaariitti. Yeroo boo'u akka waraanaatitti silaayuu jedhe anumtii asitti beela'ellee haaduu rakkoon qabu biyya kiyyaaf du'e maatiin an usuu kunuunsu fedha kiyyaanis ta'ee dirqamaanis ta'ee biraa bahee akka itti jiru jiranii an personaalii waan kee yoo dubbadhee jedhe ijoollee kiyyaaf haadha manaatiyya kan kunuunsu obboleessa kiyyaa adda siraa obboleessi kiyya naa kunuunsuun qabu mootummatu naa kunuunsuu qaba turee jedhee bo'a. Kun fakkeenya tokkoffaadha. Inni lammaffaan atuu ni beekta buzee biyya keessa jirta. Bishooftuu irraa warri harki cite lutti cite biyya saniif jecha qaamni isaa hir'ate magaalaa Bishooftuu kaampii waraanaa qopheessanii fi achi keessa jiru. Yeroo achi keessa ka'an faayidaa adda addaa akka isaaniif godhan look miidhamtoota waraanaa miidhaman akka addunyaattis akkamitti akka kunuunfaman kun lafa gaadha. Garuu waadaan isaanii galame takka irra hin deebine hiriira ba'an atuu ni beekta hiriira san go help she hiriira bahanii hiriira san irra waan isaaniif deebi'anii waadaa galanii hiriira san dhaamsan atuu ni beekta manatti dacha'an isinii goona waan barbaadan hatantaman galma isinii geen jedhanii hiriira san manatti dachaasanii torbee sadi dura gurbaan hiriira san bakka bu'ee hiriirsisaa ture hiriirsatu natti jira na hiriyaarsaa jiru tekisti natti godhu natti bilbilu kana qaama mootummaa federaala irraa natti bilbilanii of eeggadhu sodaachisaa hedduutu natti jira yaa saba kiyya naaf argaa du'e taanaan ajjeefames taanaan dhabames taanaan qaama mootummaatiin akka dhabamuuf deemu naa hubadhaa jedhee torbaan lamaaf sadi dura as bahee dubbataa ture. This is another example. Amma nuti yaada kana ashim gootee kan irraa fudhattu ammallee buzee nuti siyaasaa miti amma kaasaa jiru. Siyaasaa miti. Toppikiin buzee siitu bira. Nuti kan irraa haasaa jirru waa'ee mirga dhala namaati. Isa keessaayyuu tokko makalaakaa biyyaa ta'ee kan rakkoof gadadoo keessa jiru kan waadaan isaa galame sumuniinuu galma isaaf hin geenne haadha rakkoof gadadoo booyu kan jiruuf jireenya ofii amma inni ofii gimbaarii jira kallacha adda waraanaa jira jennu rakkoon qabu haa beelaan dhumu. Inni maatii isaa oduu kunuunsu biraa gara adda silaa maatiin isaa sadarkaa sektaroota adda addaa hojjettoonni mootummaa jiraniin ala adda ta'ee jiraachuu qabaa ture. Innumti mataa isaa adda waraanaa jiru sun wanti waadaa isaa galame akka amma dhaloonni jiile akka fakkeenyatti waa hedduu lafa kaa'e. Namni icciitii isaanii waadaa galan ol baasee dubbate har'a mana hidhaa keessa jira waraana keessaa jechuudha. Inni kuni maaliif seerri makalaakaa yookaan hoomaa waraana biyyattii sanii maaf hin kabajamne? Lubbuun waraana tokko akka biiliyoonaan hin deebitu. Maallaqaanis hin madaalamtu lubbuun dhala namaa. Kuni maaliif hin eeggamne? Mirgi waraana tokko akka istaandardii addunyaa itti deemtutti maaf hin laallamne? Hojjetaa barnootaa, hojjetaa bishaanii, hojjetaa qonnaa never ever mindaan makalaakaaf kaffalamu kanniin waliin madaalamuu hin qabu. Mirgi isaanii maaf hin eeggamne? Lubbuun isaanii akka baalatti harcaa jirti sababii eeggumsa biyyaatiin. Nu kanarraa haasawaa jirra buzee
kanarratti ati maal jettaadha? Amma yaanni ati jette faallasin jechuun hin taane mee ati mirga kabajaa fi waraanni kun qabu irratti maal jetta? Mee ati shorti godhiiti deebis. Okay, galatoomi leenca koo gootota keenyaa gootota maqaa gootota biyyattii jedheeti kan biyyitti jedhamu kam garuu ulfaadhu gara raayyaa ittisa biyyaatiin yoo dhufne amma raayyaan ittisa biyyaa ittisa biyya keessaa irra hin jiru. Ittisa biyya irra jira. Walii gallaa? Jechuun maqaa hubadhaa ka afaan roobee namitti raayyaa ittisa maaliiti? Ittisa biyya. Thank you so much for understanding. Ittisa biyya irra jira. Biyya jechuun immoo biyya. Biyyi kun akkamii amma Itiyoophiyaan biyya, Oromiyaan naannoodha. Oromiyaan biyya jennee nuti akka yaada keenyaatti yaadaan lafa kaa'een jiraan. Oromiyaan kun biyya. Ani Oromiyaan naannoodha jedhee jechuun silmiin sitti baay'attee fi wanti hin jettu garuu immoo rakkisaadha beektaati akkasii addunyaa kanatu akkasii ulfaadha. Gaaffii obboleessi kun gaafateef raayyaan ittisa biyyaa uummata isaatti dubbachaas hin jira jedhee waan yaada hin qabu garuu ilaal qe'ee keessa immoo wantoonni tamsa'an ni jiru warri tokkummaa jiran diigan ni jiru. Inaman ta'ute amani inaman ta'ute dhiisi. I don't give a shit. Amante amanuu baate warri tokkummaa nuti barbaannu sana walitti dhufiinsa kana akka hin barbaanne sana booddee meeshaadhaan dhukaasaan ijoollee Oromoo homaata akka hin beekne hidhatan fa'aa jiranii fa'aa naanii fa'aa jechuudha rifatanii fa'aa jechuudha si galee rifatanii fakkeenyaaf rifeensa guddifachuun birqii miti beektaa gamme si galee otoo faranjii ta'eeti hundi guddifatee deema si galee mataa kee fa'aa ilaalanii jechuun akka kootti anaan na beekan ani hin guddifadhus moluudha silayyuu moluutus miti waan ta'e tokkodha garuu nama kana hunda dararuun sirrii miti. Mandara keessa deebi'anii namni diina ma'uu dadhabe haadhatti deebi'a. Diina ma'uu dadhabnaan haadhatti deebita. Haadhatti gaafa deebitu ilma haadha keetti deebita. Ilma haadha ofiitti deebi'u jechuun keessa babaasuudha jechuudha. Waan tokko aarii diina ma'uu dadhabuudhaan diina deebisuu dadhabuudhaan yookaan immoo obboleessaan walii galanii wal taanee kana goona jechuu wallaaluudhaan sana booddee walitti deebi'uudha. Qabeenyi homaa miti yaa Oromoo. Mee buzeen kun mana kiraayitii mee birrii miliyoona 100 na erga. Mana kiraayii kanaaf viillaa bitadhee nagaa keessaan qaban. Dhugaan isinii himaan. Dhugaan kan waaqaati. Dhugaan kan rabbiiti. Ammas na hubadha. Garuu immoo jechuudha. Haadha kootti amma tuun kilaashii nan bitadha jedheeti birrii manaa erganii mana kiraayin kafradhee 100 naa ergitanii 100 kanaan fuudhee shugguxii bareedduu bitadheeti. Aarii guddina keessa diinan qabu waan ta'eef sana booddee gaafa achi as deebi'ee ol deebi'ee saree koofaa ajjeesuu maraatu magaalaa keessaa ajjeesuu haadha ulfa sana ofii gannoo barbaada. Itti yaaduu barbaada. Kanaaf gaaffii keessaniifanii sa'aatii kanatti deebii quubsaa deebisuu hin danda'u garuu akka kootti mee uummata kanaaf dhaabbadha. Mee uummata beela'e kanaaf dhaabbadha. Mee haadha Oromoo kanaaf dhaabbadha. Mee boo'icha isheerraa dhaaba. Mee isheen dhokattee yookaan mootummaarraa kan dhufe fakkaatee uummata kana xuwaa godhee sana booddee dhalli ishee duutee dhokattee boossi himachuudhaaf hin sodaatti yookaan immoo waboo fakkaatee dhufee ajjeesee sana booddee immoo hin boossi ammas sana booddee himachuu sodaatti mee ishee kana hubadha mee ishee kana namummaa hubadha please and please
Mee daangaa Oromoo kana diinni cabsaa jirtiiti hubadha. Mee daangaan cabee dhufee akka Oromoon harka hin laanne ni beekuuti. Uummata Oromoo hoolaa tiffatu midhaan eeggatu kanatu ari'ama hubadha ammas qubanaa qabaadha. Kanaafu waltaane ani humnan qabu kana dhiitus hin jiru. Ani humna qabu gaafan jedhu humna addaan qabu. Humna jechuun wanti ani ol ka'ee biyya kanaaf otoo hin xarabbeezaa yaabbadhe xarabbeezaan kun biyyu gootee samii keessa na fudhattee sana booddee naanna'ee dhumame diroonii fa'aa ta'ee anumti diinuma Oromoo qofa daangaa Oromoo irra warra naannoftee cabsuudhaaf wal cabsuu keenya waan hubataniifitu nu cabsu hubadhaa. Sammuun keessan yoo hojjeteef wal cabsuu keenya waan hubataniifi sana booddee humna hin qabnu kana booddee mee birrii kan nyaattu birrii nyaadhuuti taa'ii bakka kalaas aboo. Gomeedii galatoomii waan ansi gaafadhe illee biran jirtu yaanni ati kennitellee silaa tooppikii biraatitti waan dubbatamu. Injiru dhiifama naa godhe. No, rakkoon qabu. Dhageessita. Bakka kana booddee injiru. Frankly speaking, sitti meen jiraati. Dhaggeeffadhu gammee koo akkam fayyaadha. Jirtaa maal neen jedhu. Hundee qabadhu. Gammee.